Konferensi keenya goola boonduratti dhaamsa takkaa fi lama isiniif dhaamneetiin adda kaana. Kanaan booda amaanaa uummata keessanii isiniif baadhatee jira. Kanaafuu abbaa garaa hin ta'inaa. Mee abbaa garaa hin ta'inaa jechuun namni galteef yoo jiraate eenyuun nu ibsa? Boos naa deebisa kunoo abbaa garaa hin ta'inaa jechuun isin hin nyaatinaati agabuu bulaa jechuudha kaa. Yaa bada beelawaa amaanaa uummataa nyaatu. Ati ari'amuu malee hojjechuus hin taatu. Bara aangoo keetii keessa nuti yoo beelaan duune maqaa keetiif gaarii miti jenneeti malee nuti beela qabaaneeti miti bara. Boo ati amaanaa uummataa nyaatina jechuun osoo nyaata nyaanne beelaan du'a jechuudha. Ilma haadha nyaati. Ahora gailaa ragaa qabatamaa shakkii tokkollee hin qabne qorannoo haarayaan hin dhufe. Maaluma yaaqee wannummaan atikkatti haaree gootee himuu deemtu tun. Artisitaa shurrubbee gaafuma wayi sila ansi liqimsa nan dabartu hokkee keessa si jaaladhee isaan si geessa gaafuma inni juusanuu an akka inni nama jeesuu ta'u gaafasanii shakkee kam. Hayi akkamii beekuu dandeesse garuu ati? Wayi sila ansi liqimsa jechuusaa san jaalalaaf jeensi fakkaataa mi jaalalaaf hin jenneen. Wayi sila ansi najjeessa hin jiraatu addunyaa keessa si jeesin qabri si geessa jechuun ni jira. Boo ati maaliif suuraa bifa namaatu hin qabne ta vaampaayir fakkaattu feesbuuk irra poosti goota ni maraatti mootti dhiyaate. Yaa bootanuma akkamii dhiiroo wahii taniin kalee isinaapchaatiin ka'ee rifeensanarraa fixxee moluuna goote takka. Lakkii waasanii miti takka amaan si fakkaattu ta mataan vaampaayir fakkaattu takka. Mataa kiyya eenyuun narraa baasee ka vaampaayir nakkaa'e. Tana mobaayiluma kee gaafadhu naa miti garuu suuraa san kaameeraa kamiin kaate silaa. Yaa boo kaleen snaapchaat banadhee jara tokkoon feesbuuk irrattiin poostiif godhu deema suuraa na kaasaa jeeni akkasitti suuraa na kaasanii feesbuuk irra poosti godhe nama rifachiifti silaa. Yaa si magan abootu wayi gaafumaa qabdi laal vaampaayir jira qeerransuma godhi laa ilkeen afaan cinaa siyaatee dhiinee hidhiiraan akka gasiyaa namni suuraa sana arge barammaa si baqachuun oolu anuumma si sodaadheetiin jira. Boo maali gaa anumaa yoggaa akkana jettu bineensa gaaraa nan fakkeessine narra dabarfattee na dhiisa haagana siif gaya. Amma dafii diileet godhi suuraa san ummanni ganaa yoo si arge hokkoon dhufte jeessi baqata. Hokkoon dhufte duraa baqadhaa jaanii na baqachuu taani maqaan kiyyaa hokkoo ta'uun oolu gaa hoggas. Yaa kamee keenya deengadduma uummanni harkaan si filatee aangoora sin keenya hanganaa fi hangana jidduun maal balleessitee duru mana hidhaatti si darban. Awoo barana anuma fikkaasee ol kaaseetuma na dhaabee na dhiisi. Maali gaa kamee keenya waa warri si dura hojjechaa ture san keessa galteetis. Eeyyaoo namni maallaqa harkeessatti anna dhiisaa miti. Qamadii mootummaan uummataa kan naajee gati erge takka akka malaa goonee aanaa bulchaa aanaatii bulchaa godinaatii wal taanee miliyoona 5 dhawannee akkasitti santunu qabee hunoo hidhaanna jira. Afaan bantee garaa kee guuttachuu fiiguu malee wayyaa qabu uummataaf irraa eeda gartee ayinii uummata akkatti si qabe ammallee rabbi si haa qabu qabama. Awololo atilleen akka garaa na jabaattee duraan siinii wabii naa ta'e na baasii jechuu deema akkamitti akkatti rabbi asitti si haa tortorsu jettee naa baarta obbolee Soomaali kanni hangalma walirraa qabna. Akka uummataa nyaatteetiin numaa wabii sii ta'e si baasa garaa kee akka guuttatte sani wabii naa ta'e na baasii jiin rabbi si haa tortorsu tortora ajaawa. Allah waan haadhumattee akkana taanaa yaa waa'isumaa rabbi waan mootummaati jee akka uummataatti na baase yaa rabbi eenyumaan na baase. Yaa namni na haadhumatee na baase jira. Abbaa guddaa maal taatanii dhuftan ajaa'imadha. Abbaa haajaan umaan qabaa garuu haajaan tiyyata suuta himatanii dongoraa kiyyaa halkan na harkaa jajallachuu eegalee hiniina dongoraa diriirsu ni qabda. Adeeroo maal jechuu kee rigaa nuti takkaa hiniina dongoraa diriirsuun dhageenye dongoraa warra muka soquu beekuu diriirsa isaanii geeffadhu. Goggogee isin ijoolleen zamana amala gowwaa qabdanii isin dhawan malee isiniin galtu isin cinaa dhawanii mucaa wanta wantaanatti as kenni. Dhiisi adeeroo mana galee jira beekeetiin jira
garuu ati dullacha kana maaliif waan kana barbaadde yeroo tanaan? Mucaa dardara akka keetiin na seetee bara umriin na deemtee jirti dadhabeetiin jira humnaas hin qabu wanti kiyyaas humna qabu way. Duba maaf hin darartaa miti siigee gana firaadhiisa kaa maal isin geenye mallee dulloomte bar humnaas fixattee dadhabde. Yaa abbaa maaltu nagayaan narraa ciisa yoo nagayaanii ciisa jee qoonqoon soogiddan qabdu nyaanni taatu sirritti hin bilchaatu. Halkanii guyyaa yaa'ii fi kanaan na dararanis sarmaan firraa sirreessa jeetiin deddeema malee maaltu narraa kiniin kana liqimsaa miti baruu waatiyyaafuu baruu waa wayyatti hin jiru ifumaaf na dararti qaallittiin tuniisi. Yaa kamee keenya maaluma taatee akka fuula guurtee ejjita nama waa duraa badan fakkaataa bara maal taatee hoo? Awwaluulu meena dhiisarraan tana natti namne silkii baabaan kiyya dheengaddanaa bita saniin manarraa utaalee hoggaana manarraa utaalu imoon keessa sossoote. Kiyyaa mataa ziiroo khayraa taafatarri shiiroo yoomi as imoon silkii keessa sossoo'uu eegalte. Awwa dheengaddumaan irra daawlood godhee rabbanadhee wallee duruun ulfooyte kalee galgala hoggaana manarraa gatu taalu imoon keessa sossootee garaan dhukkubee ani hin beeyne. Akka keetii kana maraataa nutuu keessaa qabaanan dhagaa mataa dhagaa. Jaarti gara qabdu si fakkaattee boo lambaa gaasa fixe deemi ispeeshaalistii gaddaamisaa bira geeffadhu gaa asii dhalchiisu. Tolee oliyyannoo keetis argeetiin jira mee dhimmi jabduun akka ati gara keenya dhuftu si taasise maali? Kabajamoo abbaa seeraa abbaa mana xiyyaatota biraa na gubbaa laallachuu eegalee bar gurbaan bittinaa na kaayee halkanii sa'a meeqa dhufa ganda keessa deddeemaa ulee dhufa. Ganda keessa deddeemuu isaa odeessuu dhiisiiti rakkoon isaa guddaan akka inni si biraa deemee ala barbaadu godhe maali? Kana naaf simee gabaabinaan. Rakkoon isaa guddaan akka inni tabiraan gubbaan laalu godhe anaa dhiyeenya kana nyaatarra hochiisee ganama killee nyaachisaa laaqana taatu foonii nyaachisaa galgala aananii fi kanaanii quubsee garaa guutannan rakkoo koo eegalee baatanuma malee badiin tiyya takkaillee hin jirtu. Obbolee dhuguma rabbi sayya dubbannamee jaarsa nyaachisanii quubsuun dur jirti. Jaarsa nyaachisanii quubsuu jecha nama harkani ba'a mee waan dhugaata jirtu san lafanaa kaayaqa. Kabajamoo abbaa seeraa jaarsa kiyya kanaa waan inni ta'e beekaa hogga nyaatee quufee hudduutti hin qabatu sanumaaf rakkoo koo eegalee malee badiin takka hin jirtu abbaa seeraa kunootanuma badiin tiyya guddoon. Akkas taanaa waraqaa mana murtii irraa siif hin barreessaa deemtee itti geessita yoo inni ifiin dhufuu baate amma poolisaan gurra qabnee finna. Hai ana akka poolisaan na duraatti jirtanii na duraa cafaytanii caccabsitanii mana nagalchitanii fi miti bartanii isin bira dhufe waan furmaata ta'u mala fanaa kaa jechuufi. Dhaga ilaaloo obbolee kana taanaan furmaanni isaa salphaa nyaata killee ganamatti kannitu sanii sirraa dhiifta aanan guyyaa fi halkanii sobaafti sanii sirraa dhiifta foon itti kannitu sirraa dhiifta hanqina keessa galchitee xiqqaa inni dhaamotee si bira galu godhuu qabdi jechuu yeroo sana yoggaa hanqinni nyaataatti dhufe inni nu si biraan sossoo caljeetii akka sareetti eegee maree si bira ta'a. Duraanuu gurbaan ijoo keessa hin jiru yoo hanqina keessa galchee yoo qallatee na duraa fadhiidee hoo. Hai boololo ati yeroo tanaan maal godhuu dhufte as maal godhuu deemta? Yaa'oo jireenya dabanaa kanaatu haada lubbuun na kaa'ee ifumaa huna jibbisiisee jireenya kana duraa hin suutii deemuu deema. Akkam si godheeti haada lubbuu si kaa'ee yaa qamee keenya. Yaa'oo meena dhiisi baranaa harma jirti hoolaa xiyyeetanii dheengadda bite takka akkuun ooyiruu baaraddaa dhaqee jimaarsaa nyaatee fite. Yaa'oo akkam si godhe garuu wayii hoolaa ta'e qalatee nyaateefi. Lakki yaa qamee keenya waa hoolaa kiyya na duraan qalanne waraana araddaa milishaa waan qabu na bobbaaseeti milishaa fi milistittiin hundi na bobba'anii akkasitti kabishingaatti lafa na bulleessaa bulanii achi jireenya na jibbisiisanii ciyaa bahee dhufe. Awololo hojii manaa barsaan keenya maatisii kalee hojjedha ajjeessan hojjette. Yaa qamee kiyya waan hojjenne kanumatti dhufee sun gaafiin jabduu barsiisaan wajji ilaalla jee. Duboo amma dhufee maan barsiifne akka tura sagantaa teenyarraa daqiiqaa 30 fitee jira bara. Duraanuu pireetii inni osuma x plus y plus maarree juuti fita. Yaa'oo barsiisaa keenya kanaa waan inni ta'e beekaa duraanuu gatii x fi gatii y tuddaan hin beeku wallee gatiin xaa harkaa baddeessan barbaacha akka ture. Awoo kas taanaan maal eedaa miti nuyi deemkaa barsaan keenya sun duraanuu waan isa bira lafa taa'atuun harkuu deemnee wajji barbaanna. Eessa barbaanna silaa?
Duraanuu inni waan mana dhiise waraqaarra barbaada deemneeti mana isaa seennee sakattaanee yoo chiidhamnees alawaadaa isaa keessa fattashnee yoo chiidhamnees ollaa isaa san gaggaafannee bakka isin jirtu baafnaa kayinu.